Abe gubdiyan. Qontoon boraa patate. Arra anaa fi guddisee silaan siiriisan. Maallaqa taxannuu baadhee siiriisan bakka irraa akkanatti itti guuttattuun hin qabdu. Dhageeffadhu. Anaa if godhe anaa qubeef nyaachaa kana hunda alayyaa kana qilettiniif hin deemu jira. Ammoo akka isiin jettu kanaa miti. Arraas boruus caalatti hin fayyu. Isilleen caalatti hin deebitu. Anaa fi caalallee boodallee osoo walitti deebitu kataateewu gartee miti yoo tarii nasiibni keessi tolchee na dhageeffadhu malee mucaan kee kun guddatee si deebise mucaa kee turan dhaabbadhu. Gaafa inni ani mucaa kee dila kana ni maaliin godhaa inta an obriin namaani deemti obriin tiyaarra maa heerumu didda mucaan asii qopheesse maa heerumu didda heerumi ilmoo namaa ta dhaabbattu mul'attu ta deemtu mul'attu heerumi ta qabeenya haalaan qabu ta sirran deemne ta si daleessine ta teessitee si nyaachiftu heerumi siin jeeste daga heerumi heerumiin heerumiidha kaati horofarraa tolchite ana horofarraan tolchine ilmoo gartee abbaan tulqatee dhale gartee ilmoo diin islaam qabdu mee asirratti ilmoo baarra kee kun gartee osoo baarra kee kun lafatti hin darbine hafarsaa dhageeffadhu ammas dhaabbattee ni nyaataa jirtu teette nyaatutti jirtiiti jaarsati deebi'aa jirti haqa isiiti abbaa ilmaan isiiti ati bakkuma kanatti maaliif akkatti dhaabbatte ammallee ragaan kiyya ilmaan oromoo asirratti argiteemi dhiifama gaafadhee kanarra wanta fi maal digirate wanta akka dura dhaabbatte maaliif akka caalan deebine barbaadda daaya ammoo caala deebinaan na dhageeffadhu ayya jiraachuun kiyyaas hin jiru maaltu jireenya si dhooga asirratti an barka dafii ammallee hawaasa oromoo keessallee akka ta'an oromoo wajjin jiraadhullee hin qabu maal dhageeffadheessa fayya ofsi na dhageeffadhu na dhageeffachaa oolu dhageeffadheetiin qilee bu'ee qilee tana keessa jira na dhageeffadhu yaa hordoftoota kiyya na dhageessanii isin hundinuu gurbaa kanaas shirriira gartee maallaqaan fi bita kana gartee obboleettii tana jallootanii wajjin daldaltanaa wajjin midhaan abbuma dhaabee gubdiyyan faayidaan ati jidduu kan argattu yeroo caalan deebi'e sirraa jirtu namarraa maallaqa nyaatte kamiyaan hindi jirti na dhageeffadhu ani nasiimu ani ilmoo hayyuu irraa dhalatte na dhageessa duraanis itti yaadeetiin akkana lamarra sadi galchee bira dhaabbadhee jaran masruufee dadhabee naagee obboleettii afuufadhu jiraadhu je'eenii dadhabee naagee na jeesuu feetee na galachuu feetanii gurbaan hambaa kora dhiigara tuutee koottaa na dhaqqabadhaa jettee nutti igitee fuune akkanam tokkotti anilleen hin fadhu kun kutii jeenilleen obboleettiilleen tan akkamitti gootaan birraa kuchiisi jetteen jechuudha. Kanarra dhaabbadhee isin kun dhiiga kiyya na hadootee na dhaabbatee akka mana keessa akka warra keessa namni alaan argu namuu warra ni qaban mana keessatti obboleeyyan ni qabanii jaartummaan kan jiranis kaniif obbolummaan jiranis gartee miti na qoftiin obboleettiin qabu namni mana keessaa ni qaba roorroo kanaa kan irra deemaa jirus ni beekan kanarra dhaabbadhee gaafa sana akkam jeetiin isii bira dhaabbadhee ilaas tirkaa sana itti laffee as fidee yeroo san keessatti xiqqisho dhaabbadhu yoo si dhagaamtallee siin galchaa jenna abatan caaluma nan deebistu jettee isii hidhatanii firaa dadhabe ilaa hangam maanta naa dhaabbatutti gurbaa hambaantii ana walitti buuftee wal shafeessiftee obboleettii jiinu cafaqanii bareeta kaatila ispoortii sabbira dabri addaan baanee ammallee ammas nama nabbitee furmaatee baanan qilleensa deemsanii fi jawaatee baraataa baanan naffidee mana na cafeessisee namuu ija isaaniitti dhaba hordoftoonni hundinuu ni argan jechuudha. Nama kanaan irraan giseen itti badala caala firaarratti furmaatee maqaa dhugin tan ilmee hojjetan. Isi tan ilmee jaalala isiitiif kan nama godhanatti fakkaatan isiin galchina dhufanii isii galchiniin akka manguddoota akkaatti koottaa galchaannaani uleen naa dhufan ati jawaatee maa galchuu fi abdeennaan uleen naa dhufan kanarraa ani namnummaan kun hundinuu maal laan jaa akkamitti nama sana keessa gaddeebee jiraata kana isiin tun ammallee isaa wajjin bultii ijaaruuf hin deemtu. Paawara kanaan isa fiddee ajjeesiftee qabeenya kee kana dhaaluu deeman. Maqaafilleen tolu boru kaayyoon ganama isiidhaaf dhaabbadhee akka jira. Qabeenya kee kana dhaalu. Kana wanni isaan deemu jiran. Na dhageeffadhu. Kanarraa nama akka kiyyaatti qabeenya qabu. Nama akka jaarsiitti jaarsii caalaa baanan sanitti beela waan ta'in. Sanitti kanneetiin kan gartee qabeenya kee kanallee narraa laalletti. Ilmaan nagaa wajjin guddifatan. Bari meefi nasiibni keessi godhee mucaan keessi galchinaan galiin jeenan. Ani hanga kana maaliin eegaa annamaa nyaadheetiin dhugaa. Dubba dhugaatis nama. Deebuun fadhaa bulchiiti jetti maal barbaaddaati? Deebuun fadhaa yoon jee bulchiiti jetti immoo eenyu abbaa fudhatee kana daangeessuu danda'u?
bultiin har'a dhaabbattee na dubbattu tun gaafa ta'e isa jalaa kutte. Gaafa si Aboo na baase. dhageeffadhu. Ufta qaarachi isatti chiguru jirta. Nama ta'ee kan hin dogogorre hin Ellaanu jiru. caalaan ati fiduu deemtu hin jirtu. Caalaan ani ijaarraa baafachuu deemu hin jirtu. Nama ta'ee kan hin dogogorre hin Ijaa jiru. barsiifame nama Dogogorri raafaa. sun Ijaa nama eenyu silaalesse. kan ammoo nama Furmaata fayyisa. dhaqi furmaata irraa kafala ijaa. Furmaata yaa. Furmaata irraa gamtiin kafala. Nama na Furmaata fidee marta beeka. isee Nama na fidee. Nama na fidee barboo dhufanii distiin tolu kaanii miila kan hudee gala kana lafa nu shorreessanii bara. Nama biraatiif akkas hin taane obboleetii deebiif daatemi. Aboon halkan Ammas badiisaa bultii isa ofii godhe. keessatti haa deebitu. Badiiteessi Gara godhe. deebiin hordoftoonni illee akka nu dhagaanitti. Ani amma Bultii ofii keessatti haa deebitu hin deebi'aa caalaa hin galfadha jedhaa jirtiimi. Atimma Ati bakka kanaa dhaabbadhu soddaa keeti gurbaan kuni. na qabalchifte. Dhaabbadhu. Na qofa Si qofachiisi si keessa qabu. Of sigaa. Irra ciisi ilaalime. siifi caalaa walittiin isin araarsaa. Mee dhagee wantaan qabaa fi ati Ifa si maqaa maasamti. fadhu asirratti. Eega gartee isii caalaadhaaf dhimmamtee isii galchuu dhufte. Dhuftoota kiyya. Ani gaafaan gartee obboleettii tiyya ilmaan irraa fuudhee akka hin feete jiraadhuu je'eenii mana obboleessa Inabuu jalaa isii fuudhee gaafaan mana galchusan ellaanuu Inabuudhaaf. Wanni kun hedduu takka karaa bana ta'eef beekadhu. Fursaa nagayaa. Sibira dhufee hangana bira dhufte sibira dhufee jaami hangana bira dhufte kanarraa asii fide qofa dhugaa waasii godhe si fajaajeessa faayinii irra waa godhe. Haati irratti afuufe faayinii sii kan hadi jaalajee sanuu maaliif si godhe akka ati na biraa isin deemne akka ati akhbaara caalaa naa kan tuufee si godhe yaada kan. Wanni hagaan argitee mee dhufe miidhaan caalaa ta'ee argitee obboleettii Ani rakkinni kiyya caalaadhaa caalaan harka deebisuu fadhaa malee namaan miidhaa anaa jettu nagartee. Hin agarre. Hin agarre as keessatti baalli caalaan bultii ofii keessatti deebi'uu qaba. Dhimmi kiyya guddaan caalatti deebi'uudha. Caalaan abbaa ilmaa kiyyaati. Tajaajila taatee jechuudha. Asirratti miidhaan immootu isiif Inabuuf yookaan immootu caalaaf irra geessiti. Waan an argite akka illee hin jirtu wanni alaa jedhamuu fi haasofni biraa immoo waan birooti sun kijibaa. Tana atis bar dhufteetuma qaamaan intalli sun akkanaati jettee na arrabsu turte. Qaamaan hangana bira dhufin takkatti dhugaa kiyya na amanne. Dhugaadha yeroo ala jiru. Saa isiin tun. Dhagee Maamad. Maaluma isii barbaada. Obboleettii tiyya tana ilmaan sadii harkaa qabdi aniin kun takkaa musluufa isaan hin gaafanne waliin guddisu jira ilmaan lama waliin guddisu jiraa fi maaloo barbaada dura dhaabbannaa dila kana gootisi. Bakki guddoo Guyyaa tokko tuuttoo takka gootee fi beektu guyyaa tokko aannan tokko bittee fi bakki guddoo barbaadu jiru aannan tokko bittee fi beekti na dhageessa. Isiin bultii obboleettii tiyyaa dura dhaabbachuu kanarraa ka'uu baatte taanaan hankimiyaa Inabu an dawaa isiin hin qoraa fi hin qoraaf. Ora dhageessa Ahmad isiin tu waan gariin hin qabdu. Ilmaan kana ilmaan sanyii badduurraa dhalatteetti ilmaan akka ajaa'ibaa kanarra horrisu jirti. Kana ilmaaniin fuudha jee dhaqee achitti amma duraa jechuudha. Ati kuban qabdu. Waan meeqa afaan nama dubbanneen na jettee nallee tumtee nallee dhoyte jechuudha. Godhiin isiin na goote anuma kanaa. Akka biraa bitta ilmaan hundaa Godhiin isiin na goote. Tana jee tana maanii naasoo jee asirra ollee bulla malee waan dhumanne beekadhu. Ijaa sanunda walitti qabdee takkallee isii irraa hin boo'u taa'ame irraa hin boo'u. Amma bari ifiin nu barbaaddee bari ifiin Ni irraanfatte akkasiin na goote. Kana hunda irratti isiin waan dura dhaabbannaa kana gootu ni beekta. Caalaa kana isii tanarraa adda murtee gartee salaataa ta'e isiin ajjeestee isii rafa gootee caalaa kan biraa buusuuf. Har'aas barus gaa obboleettiin tiyya. Sammuraa mataa kiyyaa. Wanni takka wanni si godhuu dandeessu hin jiru. Ana sababa ta'eef gargaarsa isiitti hin ta'e beekamu. Eeyina buufin gargaarsa ta'e isii mataa lafa dura qabuu ture. Obboleettii jeetana miidhuu turte jechuudha. Anaa dura miidhuu ture kaa silaan anarraan tana gartee dilaa amata ammaan tanaa kana isii tana mataa dura lafa qabu baate firaa dhorkiti isin naanuun geessu. Amma laal asirratti yaadni keessatti naagalee jira. Dura waan kanarraa gama argitee obboleettii caalatii fi akka obboleettiin caalaa dhoorgaa jirtu bakka kanaan dhiibbaa jirtu waan irraa beekuun qabuu ture beekan dhugaa dubbanne. Ati beektu. Maal amma yaada bareedaa naa kaafte garuu waan akkanaa kana dalaguun qabdu isin dhugaa yoo dubbanne maali abbaa fedhaa ta'u bultii obboleessaa yookaan obboleettii ta'eetii yookaan saayiba abbaa fedhaa ta'u bultiin beekan bittaa gurgurtaa bakka magaalaa dhaqxee irraa waan bultiin bultiidha.
bakka kana keessa akka dhaabbattu amma illee obboleettii takkaan. Suuqasee ta'e kan alaa keetii keetti dhuftee seentu jettee daa'imatti illee kol mulawwaa kan itti daa'ima illee taphaisu maal na godhe. Ani arraan tana gartee waan obboleettiin diinaa jechuun hundaa'u jala deemu didee xiyya fayyadamee allaanuun isi duuba kanaa du'aa inni godhu jihaa rabbii xiyyaa farsaa itti naa kaase akka isi tana manannatti hin deebine naa godhettee du'aa inni godhu jirtisin. Kanarraa akkumaan gartee ani obboleettii deemanaa baasee akkumaan bultii sii diigasanitti kana fayyadamu jirte inni carraa kana fayyadamu waan jirtu akkumaan gartee isii baasanitti arraas dura bu'ummaadhaan akka ajaa'ibaatti bultii sii hoogitu ta durim ta dur ta caaltutti isii deebisuu ta'a ani anuu afarsaadha akka itti afarsuu ture isin nabeeyti itti deebisuuf hin ta'an arguuf jiraattan isin hordoftoonni akkanumatti eegaa waan hin hojjechuu ta'u. Hedduu takkaan gammadee kamaa sa'aatii haasawaitu kanarraa. Gammachuu gana gammaduu ta'e hoggaan gartee hojii xiyya afaanii. Arra obboleessuma kiyya moo nama biraatii akkana jiru kun jeetiin hedduu takka waa meeqaan dhagahamu jira.